Kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana isin hojjettan keessa bakka adda addaadhaa yoo jiraate kifilii isin raftan keessa yoo jiraate aappii karaa salphaa ta'een itti ofirraa beekuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun jalqabaan fa'aa tura hordofaa. Aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilik ni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarra sinee baasara tura tokkoof kilik ni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu waan tura tokkoof kilik ni gootu ammallee haala kanaan siteessifataa asirra ta'e sarchii kana tura tokkoof kilik ni gootu bakka sarchii kanatti qubee haa daa kaa barreessanii jiboo sarchii fuulduraa kilik goo sarchii goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana seensisaa suuraa kana tura tokkoof kilik ni gootu achi booda aappichi gadi buufachuudhaaf sura olusaa gad deemtu olusaa immoo deemtamu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tokko buufadhaa kaja jalatti daawuloor keessatti daawuloorri san tuxxaniiti aappii kana bilbiloo keessatti kan buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii kan buufatanii agar galtanii aappiin kana haala kanaan isin baname jechuudha kanneen inni isiniif tarreesse kana keessaa kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii yoo kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan mana isin hojjettan keessa yookiin kifilii isin raftan keessa bakka adda addaadhaa yoo jiraate bilbilli keessan iyyeetii lakkoofsa dabaluudhaan sagalee isin dhageessa jechuudha yoo kaameraan dhoksaa ittiin nama hordofan tokkollee hin jiraanne bilbilli keessan iyyallee sagalee isin dhageessu lakkoofsa tokkollee waan dabalee isin agarsiisu tokkollee hin jiru jechuudha haala kanaan aappii kana gabbuufachuudhaan salphumatti adda baafachuu dandeessu.